ilaalaa isa jedhu isa darbee akkan isiniif agarsiise isaan ammoo wanta mul'atu akkamitti arguu dandeenya isa jedhudha. Yaa'u waggaa qoramtanii fixan kan akkasii isinii kennama. Amma fakkeenyaaf asirratti wanti baratan akkasitti duubaan jira. Akka carraa ta'e websaayitiin yeroo tokko inni irraanfatama ta'u iddoo ragaalee tokko irratti hin jiru. Yaa'u garuu nuti kana duras hojjechaa waan turreef websaayitii isaa galee kanuma akkasii kana isa kam ilaallaa isa jedhu san kunoo asirratti amma akkasitti na baaseera. Kunoo Magarsaa Gonfaa Dabal Clerical Work Supporter Level 2 isa jedhu kana asirrattis yaa'u kunoo akkas kan jedhu akkamitti siistama keessatti ilaaluu dandeenya isa jedhudha. Yaa'u kompiitarri keenya iddoo kanatti internetiin barbaachisaadha. Kompiitara kamiirrattu hin mul'atu. Neetwork qabaachuu ta'uu qabdi. Nuti Weredaa Net irra waan jirruuf carraa naannoo Oromiyaa fi Federaalli bilisaan asteenyaan irratti akka fayyadamnu kan nu gargaare. Kanaan hojjettoota akkasitti nu bira dhufan deeggarsa laachaa jirra. Qisaasama bajataa rakkoo nageenyaa anaarra jiran hundumaa irratti akkamitti as ta'anii haala bilisa ta'een arguu danda'u isa jedhu nuti isin gargaaruuf adeemsita qaawoo. Fakkeenyaaf browserii ama wordii irratti akkuma xalayaa barreessinu bakka kamittuu asirrattis appilikeeshinoonni Google Chrome mitire Chrome Googlein kun jirti. Isheen kunis Explorerin ani kanan fayyadamu irra caalasa kana kuno Avast Secure Browser kan jettu Firefox inis jira. Ana masuma fayyadamaa jiru sinis kompiitaruma fayyadamtan sana waajiruma sana keessa teessanii browserii keessan akkuma banattan itti www.coc.za waggaan galchuu kana dura waan ani fayyadamaa tureef goobitti result jedhuun fudhadha. Result keessan ilaaluuf waan ta'eef deeggarsa result ilaalu kenna waan ta'eef kunoo certificate confirmation kan jettu kan biroos akkasitti naa tarreessaa. Isuma irra jiru sana waa'ee COC kan dubbattu ishee kana click new jedhee waggaan asitti fidu kunoo akkasitti agency mirkaneessa gahumsa ogummaa Oromiyaa Occupational Competence Assurance Agency kan jedhu የኦሮሚያ የሙያ ብቃት ማረጋገጫ ኤጀንሲ kan jedhu afaan sadii innu fida kuno amma homtu hinjiru garuu isheen kun ani ragaan duratti sinitti agarsiisee ragaanaa dhufe sanarraa raguma sin harka jiru kuni moobaayilii keessan irrattis ta'uu danda'a bakka kamittuu internetiin bakka jirutti kun in hojjeta mana keessan teessaniyyuu ilaallachuu dandeessu. Ama inter certificate number nanjetimiti ishee kana click waggaan godhu asitti ishee kana kuno certificate number kan jettu ishee kana itti galcha. Kuno qubee dogoggoruun qabu space dogoggoruun qabu meeshaa waan ta'eef isuma asirra jiru sanan copy paste fayyadama. Ama kapsi yoo ibsee malee kun amma smoolin fayyadame hin ta'u akka barbaachisummaa qubee achirra jiru sanarratti wal fakkeesseen barreessa. Spacing kenna CWS2 hyphen OAMB hyphen duwa
816 ammas wanti dhufee hin jiru argitan miti ani garuu lammaffaa sirrii ta'uu koo sirriitti ilaaleen check to verify shedha click godha hin barbaada achumaan kunoo magarsaa gonfaa double kan jettu kana level 2 clerical workers support level 2 jedhee competent kan jedhu kana natti agarsiisa kunii fi kun wal fakkaachuusaa maqaansaa waan hundumtuu kunoo akkasitti wanta agarsiisu qisaasaa malee karaa fagoo deemuu rakkoo nageenyaa rakkoo maallaqaa haala kamirraayyuu ICTdhaan fayyadamuudhaan taaqaawwadhaan fayyadamuudhaan akkasitti hojii keenya salphisuu hin dandeenya maamila keenya akkasitti tajaajilaa galatoomaa isinis kottaatii tajaajilamaa jechuu barbaada.